Fanneessa hamma xumuraatti nu hordofama. Itoophiyaan neetwoorkii moobaayilii labata shanaffaa yookiin immoo 5G hojii jalqabsiisteetti. Neetwoorkiin 5G teeknooloojii moobaayilii saffisa isa dhumaa addunyaan yeroo ammaa irra geesse kun ammatti Finfinnee keessaa bakka kamitti jalqabe? Tajaajila akkamii immoo qaba? Teeknooloojiin kareessa Itoophiyaatti hojii jalqabe kun beeksisaaf jechas magaalaawwan biyyattii filataman keessatti tajaajila kennuu jalqabeera. Tajaajila kana dursanii beeksisuufis Finfinnee keessa paarkii Andinet, daandii Charchil, naannoo waajjira poostaatti 5G'n hojii eegaluu Itiyoo Teelekoomitti itti gaafatamaa teeknooloojii kan tahan Taarikuu Damissee BBC'tti himaniiru. በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ከፕሪ-ኮሜርሻል ወደ ኮሜርሻል የሚሄድ እቅድ አለን። Tajaajilli kun waggaa tokko booda hojii beeksisuurra gara tajaajila guutuu kennutti kan ce'u yoo ta'u ammatti buufataaleen tajaajila kennan 6 yoo ta'an fedhii Finfinnee fi naannoleerra jiruun gara 150 guddachuu malu. Naannoleen filataman kunneen kan namni baay'een keessa socho'uu fi fedhii daataa moobaayilii fayyadamuu qaban waan ta'eefidha. Buufataaleen 6 amma jalqabaniin namoonni 30,000 ta'an tajaajila kana argachuu danda'u. Tajaajila teeknooloojii 5G argachuuf neetwoorkii teelekoomiiwwan diriirsan alatti teeknooloojiin neetwoorkicha deeggaru ni barbaachisa waan ta'eefis kaffaltii tajaajila bu'uura godhate ni qabaata. Teeknooloojiin 5G kun Itoophiyaa keessatti damee dinagdee fi hawaasummaa akkamii keessatti dhimma baasaa jedhamuun kan gaafataman obbo Taarikuun akkasiin ibsan. Itoophiyaan biyya dinagdee dijitaalaa ijaaruuf fiigicha olaanaarra jirtu waan taateef kaayyoo kana galmaan ga'uuf ammoo 5G'n murteessaadha. Tajaajilli kun wal'aansa fayyaa fagoorraa kennamu babal'isuuf, qonna gurguddaa teeknooloojiidhaan deeggaruuf, damee albuudaa biyyattii teeknooloojiidhaan gabbisuu fi industirii jabeessuuf gargaara. Teeknooloojiin labata shanaffaa tajaajila saffisaa akka kennu himamus sirna walquunnamtii xiyyaaraa garuu ni jeeqaa jedhamuun qeeqni irratti dhiyaata. Baatii darbe keessa daandiiwwan xiyyaaraa gurguddoo Ameerikaa 10 5G'n balaliiwwan irratti dhiibbaa guddaa jedhamu uumuu malaa jechuun akeekkachiisanii turani. Daandiiwwan xiyyaaraa kunneen dhaabbileen tajaajila teelekoomii kennan tajaajilli kun buufataalee xiyyaaraa irraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 3 fagaatee akka jiraatu gaafataniiru. Tajaajilli 5G'n keessumaa yeroo haalli qilleensaa gaarii hin jirretti sirna balalii ni jeeqaa jechuun yaaddoo isaanii ibsaa turan. Dhimmi kun Itoophiyaaf rakkoo hin ta'uu jechuun obbo Taarikuudhaan gaafannee turre. Teeknooloojii kana jalqabsiisuuf yeroo yaadan dhimma kanaaf xiyyeeffannoon kennameera. Ameerikaatti xiyyaara irraa lafatti wal quunnamtii raawwachuuf malli fayyadaman firiikweensii 5G waliin kan walitti dhiyaatu waan ta'eef qoratamuu qaba yaaddoon jedhu jira. Nuti garuu mala lower band jedhamu fayyadamna waan ta'eef gama kanaan waa yaaddeessoo akka hin jirre sirriitti hubanneerra. Daandiiwwan xiyyaaraa waliinis marii gochuun waliigalaa jirra. G'n saffisa intarneetii kanaa dachaa 20 ni fooyyessaa jedhameera. Kana jechuun fakkeenyaaf saffisa kanaan fiilmii qulqullina olaanaadhaan hojjetame tokko daqiiqaa tokko keessatti onlaayinii irraa buusuu dandeessu jechuudha. Gaazexeessaan duraanii isaatii fi yeroo ammaatti miidiyaa Amaaraa Dimtsi jedhamu Goobez Sisaay mana isaatii butamuu himate kaleessa gadhiifame. Gaazexeessaan kun hidhamuu isaatiin dura bulchiinsa godina addaa saba Oromoo Kamisee naannoo Amaaraa keessaa diigamuu akka qabu miidiyaa irratti dubbachuu isaan walqabate jibba Oromoo qabdaa jedhamee qoratamuudha kaase. Kana malees faannoo deeggaruu fi walitti bu'insa garaagaraa keessatti hirmaattaa jedhamee qoratamuullee dubbata. Jalqaba irratti akkatti qabame Goobezeen BBC'tti himeera. አለባበሳቸው ሁኔታቸው ንግግራቸው haalli itti uffatan akkaataan itti dubbatanii fi gochi isaanii martinuu humna mootummaa leenjii miti. Gurmaa'ina alidilee safaruma keessa jiran fakkaatu. Akka itti uffatanillee sirnaan kan ta'e waan hin taaneef humna nageenyaa mootummaa jechuuf ni ulfaata. Ani nama ta'eetu utaalee seenee kana godhanatti fakkaate malee jalqaba humna nageenyaa mootummaa akkas wacanatti hin fakkaanne. Isaan booda maalidha jedheen gaafadhe. Rasaasa nyaachifataniiru. Shugguxxii qabataniiru. Siin barbaanna naan jedhani.
isin eenyudha jedhee yeroo ani waraqaa eenyummaa gaafadhutti waraqaa eenyummaa agarsiisuun barbaadan. Kanadha akkan shakku kana taasise. Saamtotadha akkan hin jennee fi guyyaa saafaa ture. Aduu guyyaa akka kanaa gurmaanii dhufus jedhee yaadne. Kanaaf wanta bitaa namatti galudha. Uffanii fi kopheen isaanii tasuma humna nageenyaan fakkaatu. Haguuggatanii gaangesteroota warra nama saamanis fakkaatu. Yeroo ani irra deddeebi'ee gaafadhu naa deebisuu didani. Isaan booda isaan keessaa tokko moobaayilaan viidiyoo waraabuu jalqabe. Maal gochaa jirtu jedhee yeroon gaafadhutti calisi jechuun anaan rabsuus bayaalani. Kana gidduutti tokko nuti humna nageenyaarraati yeroo jedhutti itti siiqee yeroon ilaalu waan raayyaa ittisa biyyaarraati jedhuun arge. Bakkan deeme sirriitti hin beeku garuu xoora iloochi akka gaan yeroo isaan dubbatan nan dhaga'a. Anaan fuula kiyya huccuudhaan na maraniiru. Dhumarratti mooraa bal'aa tokko na galchan. Manneen sun mana duriiti. Cuuroo xiqqoo tokko qofa qaba. Isaan booda qorataan faannoo deeggartaa jibba Oromoo qabda jechuun na gaafate. Kan biraan qorataan kun kan na gaafate walitti bu'iinsa garaagaraa keessaa harka qabda kan jedhudha. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Namoota mana murtiitti nama dhiyeessuuf fedhii qabanis miti. Humna ittisaatiif hin jedhu qaama nageenyaatis jedhu garuu konkolaataa raayyaa ittisaan ture kan nageessan. Gaaffiin isaanii humni ittisaa akka diigamuuf barbaada kan jedhu irrattis ni xiyyeeffata. Walitti bu'iinsa faannoo fi humna ittisaa gidduu ture keessaa harka qabdas jedhan. Torban lama dura miidiyaa biraa irratti gaaffiif deebii geggeesseen ture. Kamisee keessatti maandhee isaanii babal'ifachaa dhufanii naannoo kanatti rakkoo uumaa jiru jedheen ture. Kanaaf godina addaa jedhame kana naannoo Amaaraa akka hin galle ta'eera. Godinni sun kan isaaniiti. Akka fedhan yoo godhan jechuun aangoo isaanitti dhiiseera. Kun ammoo sirrii miti. Seenanii gahee mootummaa isaanii baachuu qabu. Qaawwa sana fayyadamee abaaboon shanii ammoo keessa burraaqaa jira. Uummata Oromoo fi Amaaraas walitti buusaa jira waan ta'eef kamisee kan jedhu diigamuu fi baduu qaba. Akka haaraatti aanaa fi gandatti caaseffamuu qaba jedheen ture. Kana ture uummanni Oromoo yaa badu jetteetta jedhanii kan na gaafatan yeroo na qoratanitti. እንዲቅሳ ብለሃል እያሉ አስር ጊዜ ቢደጋግሙትና በምርመራቸው መካከል amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Itoophiyaatti shaqaxa nyaataaf oolan irratti qaala'insi gatii akkaan dabalu manni maree maayikiroo ikoonomii biyyaalessaa biyyattii ibse. Manni marichaa gama dinagdee ji'a 9 yeroo gaggeessetti rakkoon guddaan dinagdee biyyattii mudachaa jiru qaala'insa jireenyaa ta'uu eeree jira. Kunis qaala'insi jireenyaa ji'a eebilaa bara darbee wajjiniin yeroo ilaalamu parsantii 36.6 qaqqabeeraa jedheeru. Mariin siyaasaa Sudaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniin durfamu marsaa lammaffaan har'a akka jalqabamuuf karoorri qabamus sababii qoqqoodama uumameef hin jalqabiin hafe. Marii rakkoo siyaasaa fonqolcha mootummaa hordofee mudate furuudhaaf kaayyeeffate irrattis akka hin hirmaanne paartileen hedduun ibsaniiru. Masriin dargaggoota 13 dubartoota lammiilee biyyoota biroo bakka seena qabeessaa fi hawwata turistii piraamidii Giizaa turan qocholan jette shakkite hiite. Dargaggoonni kunneen to'annoo jala kan oolfamanii fi ajaja kan dabarse abbaan alangaa biyyattii yoo ta'u, dargaggoonni kunneen gareedhaan wayita dubartoota lama qocholan viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamu hordofeetii jedhameera. Yuukireen miseensummaa gamtaa Awuroopaatti dabalamuudhaaf turtii waggootaan lakkaa'amu akka fudhatu pirezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakroon dubbatan. Maakroon Yuukireen miseensa gamtichaa ta'uu baattus karaan ittiin caasaa nageenyaa Awuroopaatti makamuu dandeessu jiraachuudha dubbatan. Keeniyaa bulchiinsa Itoophiyaan waldaangeessitu Marsabit keessatti rakkoo nageenyaa irra deddeebiidhaan mul'atu hordofee mootummaan Keeniyaa sa'aatii sochii ji'a tokkoof turu daangesseera. Rakkoo nageenyaa kana tasgabbeessuudhaaf qaamolee nageenyaa 10,000 lakkaa'aman garasittis bobbaaseera. Marsabititti kan imalle waa'illi koo Eeliyaas Mulugeetaa haala naannichi amma keessa jiru gaafadheen jira. Gara Marsabititti imaltee jirta. Mee naannoo sanatti maal argite Eeliyaas? Ayyee ulfaadhu hirphaa kaawuntii Marsabit kana waggaa 3 dura illee dhufeen ture. Waan hedduun jijjiiramee ammallee waan hedduun osoo hin jijjiiramiin argeen jira. Keessattuu gama haali qilleensaan yookaan immoo teessuma lafaatiin wal qabatee yeroo darbee waggaa 3 har'a gara dhufu lafti gogiinsa baay'ee miidhamee lafti magariisni dhabamee lafti duwwaa ta'e argeen ture. Gaafas horiin baay'ee ba'anii waan akkasiitu ture. Amma garuu hammam xiqqoo taatullee roobni wajjin wal qabatee dachiin waan baay'inaatti fakkaata. Haga Naayiroobii irraa kaanee kiloomeetira hedduu qaxxaamurree Marsabit magaalaa Geesaakuu wayita geenyutti lafti qabbanaa'ee wayyaa'ee argeen jira. Tibbana mootummaan Keeniyaa naannoo Marsabititti rakkoon nageenyaa jiraachuun wal qabatee opereeshiniis gaggeessaa akka jiru kan beeksiseeti. Opereeshiniin naannoo sanatti gaggeeffamu maal fakkaata? Maal argite?
Dhuguma barbaatillee akka kaaste rakkoon nageenyaa naannoo kana hedduu hammaatee wagguma waggaan rakkoo hedduutu naannoo kanatti mul'ata. Hedduu hammaatee jennaan mootummaan Keeniyaa akka biyyaalessaa kan naashinaal gavarmant jechuudha. Ministeerri biyya keessaa kan ta'an Fred Matiang'i eenyuma kana torban darbe keessa jechuudha. Labsii yeroo hatattamaa jechuu dandeessa. Waan akkasiitu kaawuntii kana keessatti labsame. Kanaanis wal qabatee bandarbeerraa eegalee uggurri sochii sa'aatii daangessu labsameera. Kanaanis ganama baay'ee sa'aatii 12 kaasee haga galgala dukkanaa'ee sa'aatii 12 duwwaattidha kan kaawuntii guutuu keessatti sosocho'uu dandeessu jechuudha. Achiin booda sa'aatii galgala sa'aatii 12 kaasee tasuma socho'uu hin dandeessu. Kanumaan wal qabatee egaa kaleessa nutillee karfiyuu jedhama. Yeroo sa'aatiin daangaa kun kaa'ame dura daqiiqaa 15 waan akkasii dursinee magaalattii seenne wayita kana sosochiin xiqqoo ishiin ni mul'ata ture. Daqiiqaa 20 waan akkasiin dura gaafa sa'aatii 12 ta'uu fi daqiiqaan 10 hafutti magaalaan guutummaa guututti oonte jechuu dandeessa. Tasa sochii hin argitu, sagaleen namaa, waca namaa waan tokkollee hin dhaga'amu. Darbee poolisoonni yookaan ammoo poolisoonni humna addaa fi gareewwan waraana mootummaa gareewwan adda addaa irraa gurmaantu magaalaa keessa sosocho'aa jechuudha. Konkolaataawwan waraanaa fi waan akkasii bakka sakatta'iinsaa bakka ijaare qaba waraanni mootummaa jechuudha. Seensaa fi bahiinsa magaalaa waan akkasii darbee haala hin baratamneen eenyuyyuu taanaan otoo waraqaan eenyummaa isaa otoo hin sakatta'amin darbuu hin danda'u. Kanas taajjabuu dandeenyeerra jechuudha. Mee jiraattota naannoo wanti gaafatte wanti sitti himan jira? Dhuguma dhimma kanaan wal qabatee ganama kana magaalaa keessa gabaa fi waan akkasii keessa deddeemnee ilaalaa turre. Keessattuu bakka gabaa magaalaa Marsabiit keessa deddeemee ilaaluuf carraa argadheen ture. Akkuma waliigalaatti miirri jiru wal makaadha. Haa ta'u malee baay'een namootaa garri caalu jechuudha. Opereeshinii nageenyaa mootummaan gaggeessu kana akkaan akka deeggaranidha kan natti himani. Maaliif jennaan haga taatullee qabbana yookaan ammoo nagaa buuseera jechuun ni deeggaru. Yoo xiqqaate namoonni amma wal hadhanii wal ajjeesaan jiranii gosaan wal qoodanii namoonni mana walirratti gubaa wal ajjeesaa akka hin jirredha kan natti himani. Gama kaaniin ammoo daldaltoonni kan inni haasofsiise magaalaa keessa jiran daldala isaanii akka jalaa miidhee ni qubatu. Ta'us garuu immoo nagaa bu'uunsaa illee kan deeggaran jiru jechuudha. Gama kaaniin ammoo opereeshinii kanaan humni mootummaa bobbaafamee as jiru kuni humnaa ol humna waliin gitne yookaan immoo humnaa ol fayyadameera jechuun kanneen kan komatan jiru. Otooma guyyaa keessa mootummaan waraanni bobbaafamee jiru namoota reebuun waan akkasii miidhaa fi dararaa adda addaarra akka geessanii namoonni akkasumas aangoonni mootummaa naannoo kanattiin ganama har'aa dudubbisne nutti himaniiru jechuudha. Guddaan si galateeffadha. Ayyaanillee ulfaadha barbaada. Mootummaan keenya hongeen siyaasni fi meeshaan waraanaa Itoophiyaa irraa daangaa ce'u naannichatti rakkoo nageenyaa ammeessuu ibse. Bakka gosti Oromoo kaaba Keeniyaa lafa Itoophiyaan wal daangessu keessa jiraatan Marsabeetii fi Isollotti ji'oota darban keessa walitti bu'insi gosaa lubbuu namaa fi qabeenya hedduu mancaasuudha ibsee ture. Dhaggeeffattoota keenyaa waan nu caqastaniif galata guddaadha qabdanii odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf gara marsariitii keenyaa deemuu dandeessu. Hirphaa Gammachuu isiniif dhiyeessaa jira. Biraanuu Gammachuu isiniif qopheesseera. Oskaar Bungaa ogeessa teeknikaa keenya iddoo nagaa bulaa.